akkamitti kajumtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa Islaamaatiin irra deebi'uudhaan ammas Eid Mubarak isiniin jenna. Baga ayyaana Eid al-Fitrii kan bara kanaatiin kan bara 2022tiin nagaan ittiin isin ga'e isiniin jenna. Qophii keenya ayyaana kana sababeeffachuudhaan har'a waan guddaa tokko hojjetaa jirra. Egaa qophii ayyaana kanaan egaa ayyaana sababeeffachuudhaan maatii nama guddaa biratti argamnedha kan nuti jirru. Kan jirru jalqaba irratti egaa Adaamaadha. Magaalaa Adaamaatti argamnedha kan jirru. Magaalaa Adaamaa kan dhufneef sababaaf egaa maatii abukaatoo seeraa Abdul Jabbar Hussein biratti argamnedha kan nuti jirru. Maatii Abdul Jabbar Hussein akkuma uummanni Oromoo hundi beeku nama abukaatoo seeraa akkasumas ogeessa seeraa cimaa Oromoon qabdu keessaa nama tokko turanii osoo hin beekamin sababa hin beekamne jechuudha. Du'aatiin isaanii jechuudha. Haala hin beekamneen kan inni raawwate san booda maatiin isaanii maal fakkaatu maatiin isaanii maal keessa jira kan jedhu ayyaana kana mana akkuma amantaan Islaamaa nama ajaju jechuudha. Amantaan Islaamaa yeroo baay'ee beektaa wal gaafachuu waqtii kana keessatti keessumaayyuu wal gaafachuu maatiin kee maal keessa akka jiru gaafachuudhaaf egaa dirqamaadha. Nuti egaa Oromoon waggootota hedduu dhabeera. Goota dhabuun Oromoo waan haaraa miti. Haa ta'u garuu yeroo deddeebi'aan egaa Oromoon namoota jajjaboo namoota gurguddoo ta'an hedduu dhabaadha kan inni jiru. Abukaatoo seeraa Abdul Jabbar Hussein egaa gooticha artiist Hacaaluu Hundeessaa boqotee asitti egaa kan inni lubbuu isaa darbu kan dhageenye. Haala kamiin maalidhaan kan jedhu egaa wanti uummata bira gahee hin jiru, dhugaan bahee hin jiru, dhugaan lubbuun isaa bahuu malee dhugaa isaa wanti dhageenye hin jiru. Garuu egaa maatiin isaa maal keessa jiranii haati manaa isaa hojjajjabaattee daa'imni isaa maal keessa jirti, haati warraa isaa maal keessa jirti, daa'ima kophatti guddisuu maal fakkaata. Keessumaayyuu akkuma dareen ammatti kaaste uummanni Oromoodhaa gootota hedduu qaba. Gootonni hedduun isaanii osoo waan barbaadan sangalmaan hin geenye kan lubbuu isaanii darbite. Haa ta'uuti malee har'a ayyaana kana sababeeffachuudhaan ayyaana fakkeessisnee maatii kana biratti nullee gammachuu kenna maatii kanaaf akka jiru uummanni Oromoodhaatti agarsiisuudhaaf maatiin kun qophummaan akka ittiin dhagahamne itti beeksisuudhaaf TVN F5dha as magaalaa Adaamaatti argame mana gooticha kanatti argamee jira jechuudha. Egaa ayyaana kana isaa waliin hin dabarsinaa yeroo gaarii yeroo bareedaa isaa waliin hin qabaanna. Isinis egaa mana keessan taa'atii ayyaana kana yaadaan nu waliin dabarsaa isiniin jenna. Mee seennee maal keessa akka isaan jiran jireenyi maal akka fakkaatu keessuma yeroo somanaa kana keessatti akkamiin dabarsanii kan jedhu egaa hingaa inni iyyaafannaa Abdul Jabbar guyyaa iyyaaffannaati. Ayyaanni kana keessatti guyyaa Ramadaana xumura irratti wallaan iyyaafataa akkasumas maatiin firri wal iyyaafata. Nutis gooticha Oromoo kana maatii isaa iyyaafachuudhaaf argamnee jirra. Nu faana taasisanii jenna ammas nu duukaa bu'a. Itti gaarii. Kabajamtoota daawwattoota keenya ammas hordoftoota amantaa Islaamaatiin irra deebinee ayyaanni kun kan jaalalaa kan gammachuu isiniif haa ta'u jedha. Amma kunuu gara manaatti ol seenneetti jirra. Aniif dareen jechuudha. Maatii Abdul Jabbar ogeessa seeraa biratti argamnee jira jechuudha. Maatiin kunis qophaa'anii bal'inaan akka nu eegaatti kan isaan turanii mee isaanii wal barannee bal'inaan kan wajjin dubbannu ta'a jechuudha. Egaa ol seenneedha kan nuti jirru maatii jabaa maatii bal'aa gidduutti argamneedha kan nuti jirru goota keenya qaalii hundi keessan kan yaadatan maatii abukaatoo seeraa Abdul Jabbar Hussein biratti kan nuti argamneetiin kan nuti jirru jechuudha. Guyyaa har'aa ayyaana isaa waliin dabarfachuuf feenee gara Adaamaa dhufneedha kan nuti jirru akka jalqaba irratti isiniif himneetiin turre amma gaamee ayyaana isaa waliin haala bareedaaf miidhagaadhaan hin dabarfanna. Haati manaa isaallee mucayyoo bareedduun isaallee asumatti argamanidha kan isaan jiranii isaan of nuuf maatiin bal'aadha. Maatii hedduutu as jira. Mee isaan irraa eegalla. Isin daawwattoota keenya wal baraati. Ani maqaan koo Sooriyaa Kadirin jedhama. Haadha manaa goota Abdul Jabbar Husseinidha. Sagantaa Iidii nu biratti dabarsuuf miidiyaan FIB nu biratti argamee jira. Baay'ee galatoomaa jennaani. Hunda dura baga geessan. Baga geessanii. Hundumtu baga geessanii isiniin jenna. Aye me gifting kelle wal habar. Maqaan koo Hira Abdul Jabbar jedhama. Kutaa meeqa baratta? Kutaa lammaffaa. Kutaa lammaffaa baratta? Akkam ture soomanii soomaa turte ati? Biraan geenne?
qarsin. Tole meesinis nu baraatu. Anis artist Abdul Nasir Bayan jedhama. Hordoftoota amantaa muslimaatiin baga ayyaana sooma hiikkaatiin isiniin gahe jedha. Anis Hayyuu Hussein jedhama. Hordoftoota amantaa muslimaa bagattiin isin gahe jedha. Ani Caalii jedhama. Maatiidhaan baga sooma ayyaana kanaan isin gahe jedha. Amantiin kiristaanaadhaan. Ammas isinillee Galatuma ani Fatiha Muhammad jedhama. Hordoftoota amantii muslimaa kan asitti argamtanii fi iddoo biraatti argamtan hundi keessanuu baga geessan. Hayyee maqaan koo Kiyaar Hussein jedhama. Hordoftoota amantii islaamaa kan biyya keessaa fi biyya alaa as jirtaniif kadhartan hundaanuu bagattiin isin gahe jedha. Maqaan koo Muhyiddin Umar Kadir jedhama. Hordoftoota amantii islaamaa guutuu addunyaa irra jirtan baga ayyaana kabajamaa ulfeeffamaa ayyaana Eid al-Fitriitiin isiniin gahe jedha. Hayyee Kiyyommoo Rahima Qaasim jedhama. Sooriyaa Kadirii fi Hiree Abdul Jabbaaritti aansee hordoftoota amantii musliimaa hundaanuu baga isiniin gahe jechuu barbaada. Anis Arsiitti Isaanoo Abdallaa jedhama. Duraan dursee adde Sooriyaa Kadirii fi mucattii bareedduu isii Hiree Abdul Jabbaar baga ayyaana Eid al-Fitriitiin isin gahedha. Itti aansee hordoftoota amantaa musliimaa hunda addunyaa irra jirtaniin baga ayyaana Eid al-Fitriin isin gahe jechuu barbaada. Tole daree isaanis akkas jedhaniirani atillee jedhi redeebi. Gadhee jira hunduma keessaniin maatii bal'aa kanaanis namoota mana keessan teessanii qophii kana daawwataa jirtan hundumaanii baga ittiin isin gahe irra deebiidhaan isiniin jenna. Mee egaa sooree akkam ture soomni? Amma furame kun. Soomni baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Bareeda ture. Baay'ee bareeda ture. Ayyaanni Ramadaana amma dhumatee jiran jala garuu akkamiin dabarsisan jechuuf amma daree isin gaafattee turte ji'a kana keessatti ayyaanni kun akkam ture isin biratti keessumaayyuu ayyaanota biraa irraa yoo wal bira qabdan ilaallan kan bara kana akkam ture? Ayyaanni bara kanaa nuuf baay'ee ulfaataa ture. Jabbaariin of biraa dhabnee qophaa keenya dabarsine baay'ee ayyaana ulfaataa ture. Ramadaanni baranaa nuuf baay'ee ulfaataa ture. Baay'ee gaddaadha kan dabarsine guyyaa guyyaan isa yaadachaa dabarsine. Garuu immoo uummanni Oromoo nu faana jira yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa uummanni Oromoo baay'ee nu bira dhaabbatanii ji'a kana guutuu akka nutti hin dhagaamneef baay'ee nu bira dhaabbatanii guyyaa guyyaadhaan wal jijjiiraa nu bira dhaabbachaa turanii warri biyya alaa illee ijoolleen shamarranii qarreewwan biyya Arabaa hojjetan kan akka haftee nadhii gammadaa qarreewwan haftee nadhii gammadaa qarreewwan haftee leenjisoo diigaa kan jedhaman fa biyya alaa ta'anillee nu yaadachaa turani guyyaa guyyaadhaan jechuudha akka nutti hin dhagaamne ijoolleen urjii qeerroof qarreen urjiiwwan Adaamaa guyyaa guyyaadhaan gaafa qabaadhaa kaasanii nu waliin dhaabachaa yeroo hundumaa nu wajjin gadda kanallee qooddachaa nu gammachiisaa akka nutti hin dhagaamne gochaa turani garuu nuuf baay'ee ulfaataa ture. Tole har'as daawwattoonni keenyas TV'n F5 illee akka ayyaanni kun isiniif gammachuu guddaa ta'e isin faana dabarsitan keessumaayyuu goota san dhabneeti kan nuti jiru irra deddeebinee waan san yaadatuman yeroo hundumaa sammuu keenya dhukkubsuu irraa wanti darbee jira waan ta'eef guyyaa ayyaanaa kanatti ammoo isaanis yaadataa akkuma isin kaastan namoonni baay'een isaanii hayyootiin baay'een isaanii isfaan akka jiran illee yeroo garaagaraatti isin ibsaati kan isaan turanii mee yeroo Abdul Jabbaar ture isaanii ayyaana kan akkamiin dabarsaa ture? Akkam jedheen sitti himaa akkan jedhee sitti himuun qabu. Walumaa galatti Abdul Jabbaariin kan dhabe Oromoo guutuudha. Namoota haqa isaanii dhaban hedduu bira dhaabbataadha kan inni ture. Namoota sagalee dhabaniif sagalee tahaadha kan inni ture. Namoota abukaatoo dhaabbachuuf qarshii dhaban hedduu isaaniidhaan bukkee dhaabbatee qabsoo uummata Oromoo keessatti namoota hedduu hagana hin jedhamne kan inni dudduuba taa'eetiin kan inni gargaaraatiin jajjabeessaatiin kan inni ture. Walumaa galatti guutuu Oromiyaadha kan Abdul Jabbaariin dhabee gadda guddaan kan nuti dhagaame haa ta'uti garuu kan sooree adda dhaga
yeroo immoo soomanni kun immoo isa jalqabaadha siif natti fakkaata qophaa keetiin hirmaati kee waliin yeroo ati dabarsitu egaa ulfaachuun isaan oolu. Baay'ee ulfaata garuu haa ta'uti amma mee gara ayyaanaatti as deebina. Atis Abdul Jabbaariidhaaf weellistee akka jirtu illee odeeffannee turre. Maaltu si kakaasime Abdul Jabbaariidhaaf akka weellistu? Kuni waan beekamaadha. Biyya tana keessatti Oromoon jaarraa tokkoo fi walakkaarraa dhiin ilmaan Oromoo jaarraa tokkoo fi walakkaarraa haga irratti Oromoo fi Oromiyaadhaaf dhangala'u osoo ka walitti qabamu taate galaana guddaa Atilaantikii fi Indiyaan Ooshinii gaaya jedheen yaada. Qabsoo Oromoo keessatti namoota hedduutu wareegama qaqqaalii kafalee kuni waan haarawaa miti. Homa abbootii teennarraa abbootii teenna akaakiyyee kenna abaabiyyee kennarraa kaasee haga irratti homa turetu Abdul Jabbaariin illee dhaqqabe anillee sanirra dhaabbadhee weellee kana dalagee weellee kana gaafa dalagu weellee kana keessa waa hedduutu jira. Waa'ee gootota Oromoo guutumaan guututti illee walitti qabatee wanni jiru jira. Achi keessatti waa'ee seenaa Dhoombirii fi Shinnii Gaallee jira. Seenawwan hedduutu ture. Waa'ee erga Dhoombirii bara Shinnii Gaallee dhaloonni numa dhiigaa jedha sirba san keessatti. Maaliif waa'ee Shinniigaa kana fudhadhee taayimingi an sirba san dalagu keessatti waa'ee amantiiti wayitu ture. Waa'ee amantiitiin wanni tokko tokko uummata raafamaa waan tureef sanirra dhaabbadhee sirba kana nama sadihiin dalaynee itti yaannee walaloof yaadaloo isaallee Waabee Idriis Kikkiyaa Badhaadhaa faana taanee dalaynee duyda hin dhungatanii hunda hin dubbatan jedha Oromoo yoo makmaaku waan har'a dubbachuu dadhabnes gaafni dubbannu gaafni dhugaan Oromoo dubbattu tokko hin jira jedhee yaada. Kanaaf waa'ee Abdul Jabbaar miira ittiin ibsuu hin qabu. Abdul Jabbaar nama jabaa akka ta'e ani waan dhuunfaa jabummaa isaa uummata Oromoo miliyoona 60tu beeka nama jabaadha. Jechatun hanqata walumaa gala waan Abdul Jabbaar ani daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 10 keessatti waa'ee Abdul Jabbaar waan dubbatamee dhumuu miti. Waan guddaadha waan bal'aadha. Kana malees ammoo Abdul Jabbaar akkuma wareegamni isaa wareeguma gootonni qaqqaaliin kalee warra akka Haacaaluu fa'aallee kafalee kana keessatti gootonni Oromoo yeroo baay'ee namoonni Oromoo gootonni ilmaan Oromoo gootarraa ilmoon goonni hin argamtu. Namoota hedduu yoo kalaaltanii jettan taate goonni ilmoon dhalchu gootaaf ilmoon hin baatu. Ilmoon nama gootaa nama garii bakka namooma hin qabne namummaas hin qabu akka abbaa san hin taatu. Abbaan daadhii dhugeef ilma afaan urgaa'u akka jiran garuu duuti Abdul Jabbaar na gaddisiiftullee ilmoo goota ilmoo namooma qabdu ilmoo isa fakkaattu ilmoo qaruutee ilmoo qalbii qabdu ta umrii waggaa 8 ta yaanni isii waggaa 80 ilmoon akkanaa Abdul Jabbaar irraa hafuun baay'ee na gammachiisa. Duuti isaa na gaddisiiftullee jechuudha. Uummata Oromoof illee abdiidha. Nama boru gaafii abbaa isaa kanallee gaafatti jedhee yaadu dhuma irratti gaani wanni uummata Oromootiif dhaamu akkuma kaleessa haqa isaa barbaadi tattaraarii falmataa dhugaa Abdul Jabbaarii jedheetumaan goola. Hayyee wallee kee kana osoo ati hin jedhin dura xiqqittii tanarraa dhageenyuti atillee itti nuuf ufta. Mee afaan sheenaa dhageenyu nuti. Mee wallee abbaa kee fi weellifame kana yeroo dhageessu maaltu sitti dhaga'ama?
Hayyee mee wallee kanarra akka dandeessii sammuutti qabattee argaadha kan nuti turre mee dursiiti ati wallee kanarraa waan nu jedhe. Rigaadhaan borii bara shiniigaa ammallee aloonni umadiiga abuukaatoo uummata furnaani mirga isaa dhabee mirga himnaani haqa isaa barbaadi tattaraari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Jaallattii gaafaan ishee mi'aa keessumaa isheen immoo yeroo wallee kana jettu gaawwaa tokko sitti dhaga'ama. Maal beekta dhugaan abbaa ishee karaa isheetiin argamuu danda'a. Kan uummanni barbaadee hin arganne kan seerri barbaadee hin arganne seerri waggaa hedduu fi faajjeef kan hin arganne tariitii ilmoon isaa kun dhugaa isaa kana barbaadee illee argatuu hin dandeetti jennee yaadna. Mee wallee kana immoo sitti adeebinu. Abukaatoon uummata furraani mirga isaa dhabee mirga himnaani akka isaa barbaadi tattaraali falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Baay'ee galatoomii. Ta'ee wantoota keenya kan irratti argamnu ayyaana Idil Fitrii kan nuti kabajaa jirru maatii Abdul Jabbaar jidduutti argamneeti jechuudha. Ogeessa seeraa beekamaa Oromoodha. Ammas sagantaa keenya akkuma tuufitti jira. Amma mee gara sooretti adeemnu immoo gama kanaan namni callisee jira. Gara attas deebina. Mee gara keessanitti deebina. Ayyaanni kun akkam akka ture keessumaa soomni kun akkam akka ture nu kaastu jechuudha. Ulfadha. Ani ollallee miti maatillee miti. Haa ta'u garuu akka nama Oromoo tokkotti maatii Abdul Jabbaar quba qabaachuu qabna bira dhaabbachuu qabna waan jedhuuf fageenna walis hin beeynu garuu yeroo kanatti immoo isaan barree bira dhaabbachuu akka qabnu waan abdadheef amma garuu akka maatii taanee jirra dhimma kamirrattuu bahaaf gala isaanii hordofnee wajjin akka maatiitti socho'aa jirra. Jiini Ramadaanaa akkam ture ka jettanii fi akka nama islaamaa tokkotti hawaasni islaamaa guyyoota keessaa guyyaa baay'ee jaalatu guyyaa jimaataa qaba. Waggaa keessaa immoo ji'a Ramadaanaa hawwiin eegaa hin jaalata ji'a baay'ee guddaadha yoo ibsanillee ji'a Ramadaanaa jechuun baazaariidha waan hundatu itti gurguramaa jedhama. Kanaaf jiini Ramadaanaa ji'a nyaataaf dhugaatii otoo hin taane ji'a ibaadaatii ji'a qura'aanaatii hin dhaabbattaa badii keetiif dhiifama rabbiin gaafattaa maatii hawaasa fira biyyaaf waan hundaaf du'aayii goota. Baazaarii kana keessa kan namni gaafa baazaarii dhaqe waan hunda bitata ji'a Ramadaanaa keessa waan ji'oota kaan gochuu hin dandeenye ji'a kana keessa lubbuu kee ittiin leenjifta akka gara itti aanutti ji'oota itti aanuuf leenjii fudhattaa jechuudha. Ramadaana jechuun iddoo itti leenjitee baatee ji'oota kanneen bu'aa itti buustu hedduu nu leenjisee nuti durumallee akka nama islaamaatti namni islaamaa ji'a kana eeggachaa turre ji'a san immoo eeggachuu qofaa miti akkasuma gaafa inni seenerraa gammachuudhaan quraana qara'uun salaatuun du'aayii gochuun karakkate gargaaruun gareenis dhuunfaanis gareewwan garaagaraa ka gara amantiitiin ka gama oromummaatiin amantiin otoo nama addaan hin baasiin bifa saniin wal gargaaraa wal bira dhaabbachaa ollaa gaafachaa akka waliigalaatti ji'a maanu biraa deeme jennee nuti itti gaddinu malee nu miidhee soomni nu laaffisee waan akkas jennee hamilee itti cabnu miti jechuudha. Kanaafuu achaa dabalu ka guyyaa otoo danda'ame. Jidduu kana keessatti daree ammas namni amantaa biraa hordofullee walitti dhufeetti uummanni Oromoodha kan kabajatu amantaa kiristaanaati kan isaan hordofanii garuu ammoo ayyaana kan bareechanii maatii kana wajjin kabajuuf namni as argamu tokko illee jira isaanii wajjin turtaas. Oromoon beekama amantiin wal hin qoodu kutaa wal hin qoodu gaa Oromoon hammataadha ollaan immoo keessuma yeroo sooma Ramadaanaa akkasii walitti dhufanii gaa soomni kiristaanallee hiikamee jira miti yeroo sanattis immoo akkam turte sooreen dhuftee siin gaafataa turteetti. Galatooma har'a bichaa miti kan inni irratti hirmaadhu. Ani maatii keessaa isa tokkodha. Walitti dhufeenya nutuun ta'in maatiidha. Yeroo hundumaan irratti hirmaadha ayyaana Ramadaanaa kanarratti. Kanaaf walitti dhufeenyaa nutuun ta'in
maatii walitti siqnuudha. Kanadha. Kanaafuu wal keessa deemtanii ayyaana yeroo ayyaana Eeyyee. kiristaanaa ጾመ hiikaa faasikaa darbee irratti sooreen dhuftee jirti jechuudha. Eeyyee dhufti. Hayyee sooree mee haati manaa gootumaa miirree? Abbaa manaa cimaa abbaa manaa biyyaaf ta'u dudduuballee egaa haadha manaa cimtuu jirti. Yoo haati manaa abbaa manaashiif nageenya hin kennine cimina hin qabaanne bakka inni deemutti waan inni hojjetu irratti yoo hin gargaarre egaa jabinni abbaa manaallee hin mul'atu. Mee sooreen egaa ayyaanallee haa ta'u mana Abdul Jabbaaritti argamne egaa wayaa Abdul Jabbaar kaasuun isuniin ulfaata. Mee sooreen abbaa manaa kee fi haadha manaa akkamii turte? Hojii isaa irratti akkamiin isa deeggarta turte? Wantoonni akkasii yogaa gootni lubbuun gootaata sabaati jedhu miti egaa guyyaa hunda siqixiin jiraatu bayee galuu isaa hawwiidhaan eegutu jira gootonni Oromoo baanaan egaa yeroo itti deebiin isaanii dhibutu mul'ataa jira baay'inaan waan ta'eef guyyaan akkasii kun akka salphaatti akka dhufu ni beekta turte. Guyyaan akkasii akka dhufu beekan ture. Haaluma jirurraa kan ka'e beeka. Yeroo hundumaa sodaadhaan ture. Waanuma sodaadheen irra ga'e. Dingatan dhufne yoo baay'ee sodaachaa turre har'a boortaa jennee sodaachaa turre. Tuma jiru ni fakkii. Mee haadha manaa hedduu mana isaanii ta'anii sagantaa kana daawwataa jiraniif illee haati manaa tokko abbaa manaa ishiidhaaf haala kamiin kan isheen abbaa manaa ishii deeggaruu qabdi akka inni hojii isaa irratti jabaatee hojjetuuf yaada isaa sassaabbatee biyya isaaf maatii isaaf ollaa isaaf akka inni waa gaarii buusuuf haati manaa gahee akkamii qabdi jetta? Haati manaa gahee olaanaa qabdi baay'istee abbaan manaa akka bahee akkasitti uummata gargaaree akka jabaatee bahee hojii akkasii hojjetuu fi haati manaallee mana gargaaruu qabdi turte. Duraan innaan isa wajjin wal bareellee qabsoo irratti hin bareene anisa. Abbaa seeraa ture qabsoo irratti ani nasan yuunivarsiitiin jiran ture. Ijoollee yuunivarsiitii ari'amanii innaan gargaaree yuunivarsiitii deebisee innaa sanatti murtaa'e duutiyyuu kuma bara 1998 aduu kan jedhame duutitti kan ajajame bara sana ture. Bara yeroo sana kan wal bartan. Lakkina sana waliin barre kan isatti duuti murtaa'e bara sana ture isatti. Inna beeka hojii isaa beekan ture hojii isaadhaan hiriyoonni koo yuunivarsiitii ari'amanii innaan deebisee yuunivarsiitii gahuu kana kanaan hin beekan ture fagoodhumatti qabsoodhaan hin beeka hojii isaadhaan hin beekani kanumaan walitti dhufneelleeti. Ergasii immoo bakka haalli jiru jabaachaa deemee illee nasan akka ajjeesamuutti intanii jedhamee garuu mararsiisatanii nama sanayyuu beekumsa isaa gootummaa isaa sana mararsiisatanii duuteetti itti murtaa'ee booddeeyyuu dhiisanii hojiitti deebisanii innaa sana jechuudha isa. Innaa isa booddees bakka inni ittuma fufee innatti fufu sanatti baay'ee tasaqqaqna ture nu. Keessumaa isheen alatti baay'ee nan sodaadhaa. Baay'ee isatti intaniin bilbilanii sodaachisuuni of eeggadhuun jedhuun isaanii anatti illee nama baay'ee bilbila kanarraan kan ka'e baay'ee sodaadhee gara booddeetti harkisaaniin ture booddee kanan jabeessuu dhiiseetanii akka inni kana keessaa bahu maaliif jiraachuu sodaa jiraachuu baay'ee sodaanni dhuma kana jechuudha. Baay'ee sodaannee gara deemutti bakka anatti illee bilbilanii baay'ee waan baay'ee namni bakka najjeesnaa of eeggachiisa akeekkachiisa guddaan na kenna manaafis biiroo hojjedhu dhufanii akka ajjeesan akka duuti mana koo seenu akkasumatti kallattiidhaan natti himaniiru. Duuti akkatu mana keenseenii sitti himnanaan jedhan jechuudha. Kanarra kan ka'e gara booddeetti harkisaaniin ture hamman harkisuun keessaayyuu ni cimeedhuma bahee bakka ittuma caalaa deeme malee. Gara booddeetti hin jenne dhumarratti akkasitti gara booddeetti harkisaaniin ture naanni ba'u naanni galu naanni ishee fuudhee ba'u nagaadhaan deebi'u jedhee yaaduun dhumarratti naanni duuf ka'uyyuu torban tokko guyyaa lama guyyaa sadii naafu xiqqoo sa'aatii isa darbinaan bakka hinduu yaarran jira ollaan beeka namoonni as kireeffatan beeku bakka har'ammaa hin ajjeesanii jedhan ishee fuudhee ba'e yoo ta'e immoo bakka lamaan isaanii ajjeesanii jedheen haala dhaabadha balbala banee jechuudha. Eetuma sodaadhuudha beeka ollaan maal nani duukoon ollaan waan tokko sarpiraayiziin taanii bar firri koo ollaan koo yoo yeetuma beeknuudha namni tokko bakka badaa bakka antaniin jenne akka inni kanaan du'u beekamaadha bakka akkan akkasitti du'u
eenyuyyuu beeka kun maatii keessan soddaa godha abbaan abbooleetti godhanni beeku bakka hundumtu beeku nam sadan isaanii keessaa tokkoon isaanii waa ta'uu etuma eegamuudha Jabbaar hin du'e kan jedhame malee dingata wanti nutti dhufee jiru nutti himamaa anatti simamaa isatti simamaa kan nurra hundumaafuu rabbiin waa hundumaa ni argaa kan hundumaa godhes rabbumaan ta'e fi akka isaas kan baasu uummata Oromootii fi rabbiidha uummanni Oromoodhaallee akkuma maatiin isaa dubbataa jiran jechuudha daree maybe dhugaan isaa sun ni qadhatti malee hin cittu jedhama akkuma osuutti doorsisan osoo ganamaaf galgala baay'itiif galiitii isaa akkuma haati warraa isaa dubbatan jechuudha sodaachisanidha lubbuu isaa kan galaafatanii haa ta'uti malee gaafa tokko dhugaan isaa ifa baatee mul'achuu isii haftu. irra gidra caalatti iyyuugaa gaafa seenaa hojjettee darbitu egaa Abdul Jabbaar nama hedduuf sagalee ta'ee jira egaa akkuma sooreenuu kaastee namoota hedduu barnoota isaaniitti deebisee jira namoota hedduu hojii isaaniitti deebisee jira namoota hedduudhaaf abukaatoo ta'eedha dhugaa isaanii agarsiisee jira waan ta'eef dhugaa dubbattee dhugaa hojjettee waa gaarii hojjettee darbuun iyyuu lubbuun namayyuu tasayyuu ni baatee miire akkasuma seeraa kun keessumaayyuu namoota dandeettii qabanidha durallee kan waan kana hojjetan ogummaa seeraa kan hojjetanii sanbooda irratti namaaf dhaabbatanii osoo waan guddaan argatiin namaaf dhaabbatanii akka namni haqni isaa hin dabne akka dhugaan nama sanii hin dabne nama saniif kan sa'aatii isaa itti aarsaa kafalanitti kan isaa wareegamanii haa ta'uti ammas kan irratti argamnu qophii ayyaana iidaati egaa yaadaan bannee irraa kabajamtoota daawwattoota keenya maatiin as argamu bal'aadha nyaannis qophaa'ee jira nyaataalee dubbachuu dandeenya hireen faati hiree Tali, me ammas isaan moo wajjin turte taasifna. Hayyee sooree daa'ima tana qophaa keedha kanaatii guddisaatiin jirtu uummanni Oromoo bal'aan si duuba jira dhugaadha. Antummaan uummata Oromoo guyyaa guyyaan argaan jira jettee jirtaati sooma kanarrattis yeroo garaagaraa irrattis egaa Abdul Jabbaar boqatee jechuudha. Daa'ima guddisuun maal fakkaata keessumaa ammoo mucaan kee wanti isheen ittiin si dhiphistu gaafii abbaa ishee ta'uu danda'a wanti yeroo hunda dhukkubbisti ta'uun jira. daa'ima guddisuun maal fakkaata kophaa ofii egaa daa'imni umurii isheen ammarra jirtu kun yeroo itti gaafii garaagaraa daa'imni nama gaafachuu dhaga. Baay'ee ulfaata. Isaan immoo rileeshiniin isaanii addadha. Akka abbaaf akka haadha miti namni hundumtuu akka abbaaf akka mucaa miti akka hiriyyaadha. Bakka addadha rileeshiniin isaanii addadha. Ana wajjin bada rileeshinii yuun qabdu isaa wajjinidha. Baay'ee bakka isheen laphee ishee cabe bakka kan hin baay'ee gaddu laphee ishee umurii kanaan laphee ishee cabuudha. Laphee isheedha kan cabe isheen. Na abbaa miti inni haadhalleedha. Isheefuu miti Abdul Jabbaar inkwaan dhala isaaf miti Abdul Jabbaar nama miskiina. Baay'ee miskiina Abdul Jabbaar namatti hin bu'u nama si wajjin taa'ee siif amma jaachii ofiisaa boolla bu'uudha. Nama michootii keessi eeguudha malee nama sitti bu'u miti miskiina. Dhugaa dubbatee haqa sirreessi waan godhe tokkollee hin qabu. Dhugaa dubbatee haqa sirreessi. Kanumadha kan jiraanya isa qawwee malee wanti biraa wanti hin hanne hin bunne soban dubbanne dhugaa dubbatee kanatti akkas ta'e isheen illee lapheen ishee cabee gaaffii isheen yeroo duraa maal kaasuu isheen amma huqqattee itti baay'istee iyyaatti baay'istee abbaa ishee bakka abbaa ishee namni bu'uuf hin jiru. Namni hundaa'uun jiraattee dheeyyaanne ishee. Namni akkam taatiidha kan jedhe. Na ibn isheen amma dhiyoo kanallee ji'a ja'a booddee hiriyyaan koo Dirreedawaadhaa dhufte abbaa manaa ishee wajjin na bira dhufteetu baay'ee jaallatu lamaan isaanii ishee baay'ee jaallatu garuu mana barumsaadhaan hin sodaanna ammayyuu baay'ee sodaan nagatiiteef nama hundumaa wajjin hin deemin jedheen ture inni fuudhuun ni deeme gaafa inni fuudhuun ni deemu naawama ijoolleetti ergi'an immoo dhokadheen laala itti baati immoo ittiin baatu jedhe isa booddee abbaati shimaxxaa jedhaniini manta maalitti dhiyoo mana abbaati shimaxxaa jedhaniini isheen abbaa koo dhufe seete bakka boorsaa ishees gattee abbaa ishee barbaadaa dhuftee suma dhingatta jechuudha. Amma kanatti eegdi beekta isheen waan isaan beektu ammayyuu. Na abbaati shimaxxaa isaan hin beekan isa abbaadha seena abbaati shimaxxaa jedhani. Na nagaafatti baay'ee waan baay'ee nagaafatti maal goonaanii naan jetti bara. Abbaa maal goonaan akkas godhanii achitti gatanii naan jetti bara. Yeroo hundumaa maal jedheen deebisaaf gaaffii kana na deebisti. Maal balleessee garuu abbaan jetti ishee waan galaaf hin jiru. Na isheen yeroo baay'ee miidhamtuudha baay'istee. Tole, sorry dhifama. Soreen jajjabaachuuti kanatti qabdu. Sababiin isaa keessumaayyuu hireen kana booda uummata Oromootiif siiqa qabdu waan ta'eef Abdul Jabbaar amma uummanni Oromoos dhabee jira.
hundi keenya dhabnee jira. Garuu ammoo amma kan jabaachuu qabu kan hundumaa caalaa jabaatee isis jajjabeessuu qabu siidha. Sillee akka rabbi jajjabeessu gamanuma hundi namaatu mana isaa kan taa'u kan baatii ramadaanaa kana soomaa ture kanneen hin soomne hedduun isaanis waaqa isaa kadhataa du'aa isaa godhaa fi kan faana turan jechuudha. Ammas sagantaa keenya kamatti fuunsa jechuudha daree. Akkuma namatti fufne ta'a soorii jabaadhu nama jabeessuu dhiisuu danda'a. Garuu uummata Oromoo bal'aa kana yaaditii gootota hedduu darban hedduun isaanii daa'ima isaanii qophaa guddisaadha kan isaan jiranii goota keenya artisa Hacaaluu Hundeessaas yoo argarte haati manaasaa qophaa ishee ijoollee ishee guddisaatiin kan jirtu. Hedduun isaanii haala kanaan dhagaa lubbuu deebii hin qabne kan isaan aarsaa uummata Oromoof kan isaan kafalanidha kan isaan darbanii jabaadhuun si jabeessuu dhiisuu danda'a. Uummata Oromoo yaaditi intala kee yaaditi jajjabaadhu siin jenna. Gadda keessaa jajjabaadhuma bahi. Sanumatu falaga. Kanumatu falaga. Hayyee giiftii koo kutaa meeqa baratta? Lammaffaa. Kutaa lammaffaa baratta? Mee kutaa lama yeroo barattu waa'ee maalifaa barattu maalifaa beektame? Tolli sirba. Afaa baateesh. Kutaa tokkotti. Tokkoffaa baatee? Kutaa tokkotti nuti hin mamne. Kutaa lamatti hin mamne. Kutaa tokkoffaatti lammaffaa baate. Lammaffaa matti hin mamne. Kutaa lammaffaa sinitti hin mamne. Kutaa tokkoffaatti garuu lammaffaa baate. Isaan lama ammoo tokkoffaa baataa jechuudha. Isaan lama tokkoffaa baate. Cimtuu akka abbaa ishee akka taatu hin abdanna. Wallee tokko sila nu jettee jirta amma immoo ka barbaadde nu affeeri. Barumsi anniisaa sammuu namaa cimsaa beekumsa dabarsaa muuxannoo gabbisa meeshaa qaroominaa hundii dagaagina ibsituu dukkanaa galmeessituu seenaa barnootaaf ol kaanaa riqicha tokkummaa mancaftuu dofummaa cimsituu hawaasummaa farra wallaalummaa oomishtuu beektootaa safuu barnoota ati buuteen baddu kuftee sin caccabdu hattuun naatamtu immoo bara ibsaa nama barasu ilma suuraa emni yeroo barnoota keetu xumurtee guddattee akka eenyu ta'uu barbaadda yookaan maal ta'uu feeta? Hawwiin kee maal ta'uudha? Injiinara ta'uu feeta? Ani immoo abukaatoo seeraan anjita jedhee ture. Injiinara ta'uu feeta jechuun mana konaaf ijaarta. Egaa daawwattoota keenya maatii namatti tolu maatii bal'aa maatii guddaa maatii kabajamaa fi jaallatamaa gidduutti argamne egaa qophii ayyaana keenya gama keessaniin gahaa jirru ammallee itti fufneedha kan nuti jirru. Ammas isaan illee dubbanne maatiidha akka taanis ibsanii kan isaan turanii mee maal akka turan Abdul Jabbaariif illee bal'inaan nu ibsa. Obbo Abdul Jabbaari maatii osoo hin taane akkanumatti wal beeknaa yeroo tokko dhimma wayii irratti fa'aa osoo inni lubbuun jiru yeroo lama akkas dhimma wayii irratti wal argine dhimmi sunis ijoollee hidhamte takkatu maallaqa akkas hin qabanii warri abukaatoo ta'uu dhabnaaniif isa dubbifne isa akka dubbifnu immoo kan nutti hime obbo Gammeedha. Hundi kan nama ajaa'ibu nama maallaqa hin qabne kanneen illee toluma abukaatoo dhaabbataa fi ture hedduu tokko ani wanna Abdul Jabbaari ibsee hin danda'u. Xiqqoonatti ulfaata ibsuun. Ramadaan akkam ture? Ramadaanni dansaa ture maatii obbo Abdul Jabbaar faana dabarsine homaan jedhu bareeda ture. Sooreen yeroo deddeebitee ilaaltutti agaan nuyi jajjabaatan jiran nuyi jettee jirti. Haalli isheen keessa jirtu maal fakkaata? Egaa isheen dhokfattee dubbatuu dandeessi jajjabaachama jira jechuu dandeessi. Haalli isheen keessa jirtu maal fakkaata ture? Walitti dhufeenyi isheen nama faana qabdu? Walitti dhufeenyi nama faana qabdu ka baay'ee namatti tolaa nama kabajji. Garuu ammas gadda keessa ba'uu hin dandeenye maaliif gadda keessa ba'uuf hin dandeenye immoo dhugaa isaati tuun baane osoo dhugaan sun argame isiin illee hamma tokkoon jajjabaatti garuu dhugaan hin argamne hangammaatitti. Tole dhugaan isaa hin baane sooreenis jabaachuu qabdi maalirra akka jirus badhinaan nuti sin gaafanne dhugaa isaa baasuu keessatti jechuudha. Ammas sooreen faati maalirra akka jiran isaan hin gaafanne waan ta'eef maybe sooreen waa itti dabaltoo qabaatte asirratti. Waa'ee dhugaa isaa gaanii waan hin eegus hin qabu waan hundumaa argeera. Wanta tokko rabbirraa malee waan eeguu hin qaban dhugaa Abdul Jabbaar jechuudha.
Wanti itti deemamaa jiru hin jiru. Wanti tokko wanti itti deemamaa jiru hin jiru. Rabbiif uummanni Oromoo gara fuulduraa hin baasadhiin abdii qaba malee abdii kutadhiin biraa deebi'ee dhugaasaa barbaachuufis namni tattaafates gonkumaan jiru durumaanuu jechuudha. Durumaanuu namni tokko mana isaa dhaabee iddoo tokko olee hin gala gara darbee gaafa gatamee kosiirratti gatamee eenyu asitti gatee reefuma nama tokkoyyuu reefa kadhattuu bakkee keessa ciistu tokko yoo du'ee argite ta'e dhaaxxee tuquun wanjala eetuu poolisiin hin dhufin jechuudha. Reeffa nama du'ee karaa irratti gatamee tokko jechuudha. Kan gateera duriyyoonni safara sanaallee reeffa Abduu Jabbaar itti haasa'aa turani. Wal qabanii gaqqabanii. Bakka waan baay'ee badee kan Abduu Jabbaar akka hin jiraanne godhamee reeffi isaa bakka hin taanetti dhaqee bakka kosiirratti gatamee namni inni ajjeese illee gagatee sokkee warri achi itti duriyyoonni itti haasa'an illee maaliif reeffa kanatti haasoftanidha namni poolisiin hin qabne. Itti poolisiin biraan ga'e maaliif itti bu'ame jedhamee illee namni tokko namni qabame hin jiru. Achuma irratti abdii muree kanatti aansuudhaanis immoo poolisii dhumayyuu aanatu akka inni yakka kana qoratu kakaase malee poolisiin tokko dhufee nan gaafanne nan taa'u aanatu asirraa gaddarraa ka'ee poolisii dhaqee gaafadhe. Namni dhufee haala waa'ee kanaas gaafate. Qorachuun barbaadanii wanta tokkollee dhaqeen gaafadhe haala jiru marajaa tokko kenneef shakkii tokko kenneef achirraan kan qisayyuu qabatanii mataanii torban booddees itti iyyee itti boo'eenidha. Kan isaan xiqqooyyuu socho'anii isaanuu socho'anii wanta tokko waan godhanii hin qabanii maaliif bakka duruma badee diraamaan hojjetame sun duruma badee hamma gola keenyatti jira ture nuti hin beeku malee gaafa sana hamma gola keenyatti zaraggaamedha kan ture cheeniinsa jechuudha guyyaa sana anaaf naan gallee ani gaafa sana waan beeku hin qabu maaliif achiin ajjeesamee gatamee asii gola keessa ol darbanii qulfii banamee hanga paaspoortiin koo fudhatamutti jechuudha paaspoortiin koo fuudhamee kittibaatonni Xuqur Ambassaatti kattabame fuudhamee inni dhufu guyyaa 5 durallee kittibaatii koronaa kattabame sartifikeetii an qabullee barbaadamee fuudhamee gola keessa gaafa sana jechuudha. Maaliif cheeniinsa gaafa sana hanga gola keessatti keenyatti ture hanga mana bahuttidha kan eegame hanga gibbii kana cufee bahuttidha kan eegame inni achitti gatame kan bira gola keessa ture cheeniinsa bal'aa ture anaaf naan galle malee inna sanatti cheeniin zaraggaame tureera yaadameedha kan hojjetame. Dhugaasaa eenyurraayyuu eegaan jiru ilaalaan jira asii paaspoortii kobbadee achi kiisisa keessa maallaqni baay'eenitu jiru moobaayilii bichaaf fuudhame ashii nama bilbilee fi dhumarratti nama isaaf bilbileetu isa ajjeeseeti nama bilbilee maaliif hin baastanii jedheen poolisiidhaan deeme guyyaa lammaffaas jechuudha jennaan bilbila sadii aktiveet godhani teeleedha gaafan kana jedhuun jechuudha. Namni biraan dhumtiyyuu baasuu hin danda'a ture ani poolisiidha karuma seeraa deemuu wayya jedheen gaafa dhaqee nama bilbilee fi baasaa teeleedha achirraadha namna Jabbaariin ajjeesee nama sa'aatii sana bilbileefidha jennaan bilbilli sadii aktiveet godhame. Waan itti yaadamee godhame tokko waan itti yaadamee godhame bilbilli isaan fuudhame diaktiveet godhame asii paaspoortiin kun fuudhame bakka kun beekamaadha. Wantichi waan ifaadha bakka nama tofuma olii gadi jechaa ture gowwummaa koo amma dhiiseera wanta tokko dhugaan hin argamu dhugaan ija baasee na ilaalaa jira humnatti itti darbee dhugaa sana qabadhu wallaani malee ijama baasee na ilaalaa jira fuulduruma koo jira jechuudha eessaan barbaada iddoon barbaadu hin qabu fuulduruma koo jira dhugaan. Tole sorry jajjabaadhu hundumaafuu gaafa tokko dhugaan isaa ba'uun dandeessi dhugaan isaa akkuma argaa jirtu keessa keetti akkuma qabatte keessa keetti midhamutti hin qabdu jajjabaachuuti kaatti qabdu nutis kanarra si bira dhufneef seenaa kana sitti kaafnee akkatti deebitee gaddistuuf osoo hin taane ayyaanni kun kan bareedu maatii akkana bira deemne yoo kabajnedha jenneeti yaanneeti kan dhufne malee akka isin keessa deebitanii waan darbe keessa deebitanii yaaddooftanii gadditanii fi miti guyyaa ayyaana kanaan isin gaddisiisuu akkasumas daawwattoota keenyas gaddisiisuu hin barbaannu hundinuu kan darbee jira waan ta'eef jechuudha ammas ayyaana irra jira daree. Yeroo manda yaadatta ayyaanas ta'u guyyaa kaanis haa ta'u yeroon itti nama biyyaa fi aarsaa guddaa kafalee yaadachuuf guyyaan nu barbaachisu guyyaa hunda onnee kee keessa kan isaan jiranii qalbii kee keessa kan isaan jiranii kanaaf egaa guyyaa har'aa
nama gadda keessa galchuu hin barbaannu. Egaa Oromonni Oromoo hundiyyuu gaddaa fi dhukkubbii guddaadha kan inni baateetiin jiru. Mana isaatti goda isaatti dhokfatee egaa hedduudha ilmoon haati ilmoo malee haftee dhugaa meeqatu dhokatee jira. Dhugaan Oromoo akkasitti bahee arginee hin beeknu. Fuulduraaf gaafni nuti maybe dhugaan uummata Oromoo bahee arginu dhufuu hin danda'a jennee hin abdanna. Maatii Abdul Jabbaar gidduutti turtiin taasisnetti fufeedha kan jiru mee ollaanii maatiin waa'ee soma kanarratti yaadannu kenna. Gara xumuraattis geessaati kan nuti jiru sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruu fi mee isaanirraa yaada shamarran sanii fi isaanirraa yaaduma muraasa fudhannee walumaa galatti sooree dubbisnee goolabna jechuudha. Isaan dabarsa. Tole mee Ramadaan maal akka ture Ramadaan keessa dabarsitan akkasumas maatiin kun isiniif maalidha kan jedhu. Jalqaba irratti maatiin kun fi dhimma Oromiyaatti walitti nu qabee deemnee immoo hanga obbolummaa hanga mana kana dhufnee normaalii akkuma maatiitti bullee nyaannee dhugnee deemuu geenyeetiin jirra maatiidha jechuun ni danda'ama. Ramadaanni barana keessaayyuu haalli inni itti kabajamaa ture sagantaaleen gugurdaan magaalaa irratti sagantaa naftiraa qophaa'eetiin uummanni musliimaa haala bareedaa saniin wal gahee tokkummaa isaa bifa argisiifachuu danda'uun kabajaatiin tureera. Keessaawwan immoo akka qeerroof qarreetti haadha hiree wajjin taanii soomana kana kabajaa turuun kennamu adda nu taasisa. Ramadaanni bara kana akkanaan darbe jechuudha. Soorreerraa jabina soorreerraa maal baratte yeroo soorreetti dhuftee isheetti dhihaattee ishee waliin akka yerummaattis akka obbolummaattis waliin jiraattu eegaltanitti maal baratte soorreerraa waa duraa ati quba hin qabaanne gaafa isheetti dhihaattee ishee waliin haasa'uu dhuguu nyaatu eegaltu maal isheerraa baratte? Dhugumaan soorrettiin nama jabduudha. Nama jabaa duuba dubartii jabduu jirti ka jedhamu sun dhugumaan ni mirkaneessiti jechuun ni danda'ama. Nu isii irraa wanta guddaa baranna. Ani wanti tokko kanatti dhagahamu keessaayyuu isiin yeroo seenaa isaa nutti himtu akka inni du'u hin beeka ture. Nama kana normaalii akka inni du'u osoo argaatiin jirtu hojii san dhaabsisuu ni dandeetti tureyyuu. Garuu inni illeen isteejii isiin akka san hin godhin jettuun bira darbee uummata kanaaf dhaabbataa turuun isiin illeen akka inni du'u osoo beektu dhukkuba san gara keessatti gadi qabattee jabina isiitiin isa deeggaraa yoom du'aa isaa eeguu dhiisisuun namni yoom du'aa ofii hin beeku garuu gaafa du'a osoo itti himanuu akka sanitti du'a namaa eeguun baay'ee ulfaata. Kun cimina namaa mul'isa. Isiin haadha dhugumaan haadha nuuf immoo obboleettiidha. Nu isii irraa dhaloonni amma booddee jabina akka kanaa qabaannee akka itti fufnuuf wanta guddaa nu barsiisteerti jechuun ni danda'u. Mee manzumaa fa'a namoonni dandeettii akkasii qaban yoo jiraatan. Muna shidaa miti. Manzumaa Ramadaanni naaf bareeda ture. Ramadaanni akkuma obboleessi kaase afaan isaatiitiin baazarsii guddaadha. Walitti dhufeenya uummata islaamummaa qofa osoo hin taane akkuma nama mattu namni walitti dhufaa wal yaadata yeroo kana. Ramadaanni akkanaan dabarfama. Ollaan kamuu even amantaa garaagaraa keessa jiraatan wal dhabdee yoo jiraate walii araaramanii jaalala guddatu yeroo sana biqilaa barakaa qaban Ramadaan akkasitti dabarsine haala waan dabarsine alhamdulillah. Manzumaan abbaa qabdi raayyaaf fannishee baa jira. Maal inni beektanii gaaf tokko Haji Adam Saddoo fi Shakmoo Kimoo namni jedhamu gootota Haji Adam Saddoo namni hin beekne hin jiru. Shakmoo Kimoollee akkasuma goota Oromoo hiriyaa isaati. Gaaf tokko gaangee zinnaara yaabbatanii taaziyaa namaa deemanii du'aa akka galan nama wayii halaalatti argan fageenya irraa jechuudha. Nama waa kadhatu wayii karaa irratti argan. Shakmoo Kimoo kun nama san bira gizee geenne hin boochisaa jedheen. Shakmoo jedhaan Haji Adamiin. Haji Adam ammoo yoo ati boochiftaan ammoo hin iyyisiisaa jedheen. Qalbii isaanii hayyummaa
maaliif akka inni jedhe walirraa beekan jechuu. Saniyyuu caalayyuu gaatoo dhaqee nama san boochisnaan jettee ana dhaqee rukutuu danda'a. Boochisuu yookiin waan tokko gochuu dandeessa. Isaan garuu arjummaan akkamitti akka boocisan. Kanaafuu arjummaadhaan boochisanii waan deemaniif sanillee walirraa faamanii maaliif akka inni jedhellee hiriyyaan isaallee faame yoo ati boochifte ani iyyisiisa jedhee akkasumatti boochisan. Kun hayyummaadha. Hayyummaa ajaa'ibaati kan nama dinqisiisu. Dhaloota ammaa dhaloota dursee waan hunda akkasitti aqliidhaan beeku rabbi nu haa godhu. Gama biraatiin sila amma guyyaan iidaa guyyaa gammachuuti, guyyaa namni walitti dhufuu, guyyaa gaddi hin barbaachifne malee wanti dubbannu sila waa hedduutu jira. Suni garaa nu haa bultu. Sunis guyyaa qabdii, guyyaa dubbatamutu jira. Kanaaf isinis galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Sooriin xumura irratti walumaa galatti wanti jettu yoo jiraate sagantaa keenya nu goolabe. Mashigaani kan na dhibe waa'ee Abdul Jabbaariidha. Mas waa'ee masaa kan hin dubbadhu waan biraa dubbachuun barbaadu nama. Abdul Jabbaarii bagumayyuu dhukkubsatee hin du'iniin jedhani baay'ee uummata isaaf baay'ee dhama'eera Abdul Jabbaar. Namni iddiin abukaatoo ta'ee beekan malee Abdul Jabbaar hojii baay'ee hojjeteera ijoollummaa isaatti. Kanumti immoo gara abukaatummaatti isa fideeyyuu kanuma bakka hojiima kana hojjechuu fi duruma ijoollummaa isaatti godina Baaleetti dhalatee guddatee naannoo sanatti waan ta'u argaa guddateetu kan inni abbaa seerummaa barate illee kaayyoodhaafidha. Kaayyoo sanas waan achitti ta'u sana achitti gaani waan baay'ee goototni hedduun achitti waan ta'ani argaa dhagaa waan guddatee fi kan hin barachuu qabu seeradha. Akkaataa kanaan uummata koo gargaara jedhee kan kaayyoodhaan seera barate kaayyoo isaa sana galmaan ga'uudha. Yeroo hundumaa malee inni of guddisuu, maatii isaa guddisuu, maal guddisuu waan tokko yaadee hin beeku. Gaf tokko waa'ee mataa isaa waa'ee keenya yaadee hin beeku. Waa'ee kaayyoo isaa sanadha. Waa'ee ijoollummaa isaatti kaayyoo kaatee sana kan inni galmaan ga'uuf intaniini sanumatu intanii dhudhee hin du'een jedhani maaliif kaayyoo isaa sana akka yeroo qabutti fayyadame umurii kanatti ganaa umuriin isaa waggaa 40 umurii kanatti waan baay'ee hojjetee darbin namni kan beeku abukaatoo maasaa irraa ka'eetudha. Inni garuu barataa ta'eetu kan inni qabsaa ture saayinaa isaa baay'eedha himameen dhumu kan aniyyuu beeku jechuudha ijoollummaa isaa yuunivarsiitii naa baratu. Garuu namni kan beeku isheedhuma abukaatummaa kanadha. Seenaan isaa bal'aadha. Hojjetateera. Kaayyoo isaa sana galmaan hin gaanne malee baay'ee hojjeteedha kan inni darbe hin du'een jedhu baga immoo dhukkubsatee hin du'in Abdul Jabbaar kan hin jedhu bagayyuu dhukkubsatee hin du'in haala kanaanuu gootummaa kanaanuu baga du'e warri isa ajjeesuu barbaadan illee warri isa dhoksuu mataa bu'uu itti ta'e garatti deeman dhabanii seera jal'atu sirreessuudhaan mataa bu'uutti ta'e dadhabanii akka inni hin jiraanne warri godhan illee daran Abdul Jabbaariin addunyaa irratti beeksisaniin kan hin beekne illee dhufee gaafate lammiin biyya alaa dhufee gaafate hanga dookumantarii irratti hojjetudha kan ga'ame daran beeksisaniif Abdul Jabbaariin seenaa isaa jechuudha. Isa dhoksuuf jecha seenaa isaa sirriitti daran beeksisaniif malee Abdul Jabbaariin hin dhoksineen daran beekame Abdul Jabbaar. Etu dhukkubsatee du'ee yuunan aaran ture hanga kana hojjete anna hinduuni Abdul Jabbaariin jedha. Warri Abdul Jabbaar sukkaaran firri isaa ta'u riyyaan isaa ta'u namoonni Abdul Jabbaariin sukkaaratu ajjeese jedhanii xiqqoo shakkanii fi dubbatanii anaaf warra ajjeeseef haala warra mijeessaa jirudha. Warra haala isaaniif mijeesseedhas isaaniif isaala mijeessaa jirudha. Kanadha kan dubbachuu barbaadu jechuudha. Na Abdul Jabbaariin sukkaariin ajjeesnee fayyaa manaa bahee cimaadha. Bakka kaayyoo yeroo dheeraadha kan gaafa sana galmaan gaatanii jechuudha. Bara sanayyuu keessa darbee mararsiisatanii sammuu isaa beekumsa isaa mararsiisatanii hambisanii bara sanayyuu bara Baqqala Garbaaf dhaabachaa ture jechuudha. Mararsiisatanii tura kan isaan hambisanii malee innaa sana duutitti ajajame isatti. Garuu bara amma baratti hayyuuf beekan baatiriidhaan funaanametti dhokatutti bara sanatti darbee kun eegamaa ture. Kanuma jechuu barbaadani.
Hani walumaa galatti waa'ee Abdul Jabbaar akkuma isheen jette seenaa isaa dubbannee goolabuuf hin dandeenyu keessumaa isheen akka haadha manaatti akka hiriyaatti yeroo hiriyummaa yeroo haadha manaaf abbaa manaa ta'anii mana tokko keessa waliin jiraatanitti egaa waa hedduudha kan isheen quba qabdu dhuguma seenaa isaa dubbannee fixnu Abdul Jabbaar egaa abukaatoo ta'ee dhaabbatee guyyaan ittiin injifanne hin yaadatamu. Keejiiwwan jajjaboo gurguddoo ta'an yeroo inni akka salphaatti bira taru akka salphaatti yeroo inni injifannutti galmeessisuudha kan inni ture sooree nutis biratti argamne ayyaana kana si waliin dabarsuu keenyatti gammachuu guddaa nutti dhagahama mana keetti dhufnee si bukkee teenyee si waliin haasofnee gadda kanas gammachuu guyyaa ayyaana si waliin qooddatu keenyatti akka ifaayibittis akka dhuunfattis baay'ee gammanneedha kan nuti jirru nu jabaadhu janna. Sooreen keessumaayyuu jabaachuuti qabdaa hireenis malee nama biraa hin qabdu maatiinis uummanni Oromoodhaallee maatii sirraa eegaga daa'ima kanarraallee waa guddaa eega ati amma Abdul Jabbaar yoo darbee daa'ima kana jabeessitee bakka isaa buustee uummata Oromoodhaaf egaa intala jabduu intala rakkina sabaa furtuu beektuu guddoo taate akka isheen sabaaf dhaabbattuuf egaa kunillee egaa hojii manaa guddaadha. Kan uummanni Oromoo sirratti dhiisatiin abdii sirraa eeggataa jiru. Kanaaf ammoo jajjabaatteedha kan isheen daa'ima ishee waliin waa'ee boruu waa'ee biyya keenya yaaduu kanaati dandeettu. Kanaaf egaa jajjabaadhu siin jenna. Guyyaa har'aan kun ammoo guyyaa gammachuuti. Kana boodallee kan dhufu waa hundumaayyuu sooreellee uummanni Oromoodhaallee kallattii hundumaanuu jechuudha akka isaan faana dhaabbatan keessumaayyuu daa'imni kun kana boodatti kan isheen qabdu uummata Oromoo bal'aatii fi hawaasa Oromoodha kanneen biyya keessa jiran akkasumas kanneen biyya alaa jiranidha. Gama biraatiin ammoo bor eegar jechuudha. Maybe daa'imni kun jechuudha dhugaa isaa kana kanadha akkanatti xaxamee shirri garaagaraatti xaxamee hamma ammaatti sun beeknaafi kanallee gara maatti kan deebisee baasu maybe daa'ima kanas ta'uuti kan isheen dandeettu walumaa galatti uummanni Oromoodhaallee daa'ima kanarraa akka bakka Abdul Jabbaaritti buutee fi waa hedduu akka hojjettuufis abdii guddaadha kan irraati qabu. Sagantaa keenya ayyaana Eid al-Fitr akka saweeffannee as magaalaa Adaamaatti argamuudhaan maatii bal'aa kana wajjin taasifne gara xumuratti geessinee jira. Maatii gootaa gidduutti argamne turtii nuti taasisne egaa walumaa galatti goolabaadha kan nuti jirru sagantaa keenya haa cufu. Asitti argamne namoota baay'ee wajjin taaneeti keessumaayyuu ogeeyyii gama teeknikaatii fi kaameraatiin nufaana ta'an Seenaa Lammii Ooliyaad Badhaasaa fi Abdii Dassaaleny nufaanatti kan ture. Abboo Maqaasoo fi Daraartuu Nagaashammoo isaan wajjin maatii kana keessummeessaa waliin turreetti kan itti jiru jechuudha. Qophiileen keenya kanneen iidaa hedduun ammoo gara fuulduraatti kan itti fuuta. Itti fufaan ta'uu soorii guddaa galatoomii mana keetti nu affeertee yeroo gaarii kana akkasii waliin dabarsinu akka nu affeeru keetiif guddaa galatoomii siin jenna jajjabaadhu cimii atis akka abbaa manaa keetii gootummaa abbaa manaa keetii atis gootaadha gootummaa abbaa manaa keetiillee kana caalaatti fufsiistee cimtee diinillee haamilee kee cabsuu hin qabu. Ati yeroo cabdee isaanitti mul'atu hin barbaachisu. Ati cimteedha kan diina keellee haarsuutiin kan hanaatii qabdu. Daree keessumaa waan tokko mashiin kaastee turte namoonni isa dhoksuudhaaf yaalan osoo dhukkubsatee du'eeyyuu hamma ammaa kana caalaa Abdul Jabbaar hin beekamu tureeyyuu garuu ammoo isaan miidhuuf yookiin ammoo Abdul Jabbaar miidhuudhaaf waan barbaadan yoo godhan iyyuu har'a Abdul Jabbaar namni hin beekne jiru xiqqaa guddaan akkam ta'uu barbaadu jedhan akka ogeessa seeraa Abdul Jabbaar Huseen ta'uu barbaada kan isaan jedhani kun ammoo waan guddaadha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha gara fuulduraatti ammallee hayyoota isaa mana manatti jajjabeeffachuu keessumaayyuu kan harkaa qabu kanneen darban hedduun darbanii jiranii hedduudha bara baraan kan uummanni Oromoodha dhabu amma immoo kanneen jiran kanneen harka isaa jiran kunuunfachuu kanneen dhukkubsatanii mana jiran kanneen guyyaa ayyaana kana nama deemanii dubbisan hin qabne hedduun gama weellistootaatiin ta'uu danda'a gama aartistootaatiin ta'uu danda'a gama barreessitootaatiin beektota adda addaatiin ta'uu danda'a uummanni Oromoodha qarree isa harka jiru kana yookiin bullukkoo isa harka jiru kana kunuunsuu danda'u qaba jechuudha. Sagantaa keenya asumarratti goolabneedha kan nuti jirru egaa seenaa darminyaatu seenaa waa hundatu yaadata seenaa Abdul Jabbaar hundumatu yaadata hundumatu qalbiidha qaba hundumatu sammuudha qaba egaa dhugaan isaallee akka baatu abdiin keenya guddaadha akka dhaabbataattis akka maatii FIB guutummaan keenya hawwiin keenya kanadha dhugaan sabai arguu hin feena egaa turtii keenya maatii Abdul Jabbaar gidduutti taasisnee asumarratti goolabneedha kan nuti jirru qophiileen iidaa kan biroo hafanitti fufuu gama keenyaan nagaatti.